maarree warii 12 meeshaa manaa guutuu ni danda'atta intalti qorii ciicoo feeti kanallee guutuu ni danda'atta warii 12 gabbara isiitii jenna. Ayyee gaawwan nun jettan kana gaanutillee isinirraa jaalanne mee guyyaatti nu qaba. Buqqee cal jedhanii namatti hin kennani nama laalanii nama sirna qabu laalanii itti kennan malee akka aadaa keenyaatti mee boru deeba jedhee mee nama fidatee ka dhufu kan nu walumaan laallaa maarree yaa rabbi qaaqee qaasaa dubbatee dubbachiisaa yaa rabbi nurraa qabe. Dhufnee jirra gaa kunoo abbaa intalaa kunoo akkuma isin nun jettan. Uno namoonni isin gartan kun guutuu gartee nama gaa hin hambifne biyyatti uno akkuma laaltanii gartan gaadachiin tuni nafne nama finne jirra uno nama isin fidadha jettanillee gaa fidanne gaa arraas gadheen gaddallee gaa gartee intala malee nu ariitanii arraas gaa kuno mee dachaane akka nu gootan san nu godhame rabbumaa jira isinirrallee nurrallee isinumaa jira. Maarree galatoomii gurbaa kiyya nu durallee kanuma barbaanne baga nagaan dhuftan isinillee warri iddoo kana jirtan. Kunni ummanni naannoo kana jirullee ka gosateenna kunoo wal barattanii kunniin illee kunoo gosateenna wal isin barsiisna wal barattanii ummata kiyyatti maarree warra keenna namtichi gaafa duraanii isiniin jedhetu isa kana nama kophaana dhufee jennaan kophaa maal dhuftaa nama irraa dhalatte hin qabduu jedheeni jennaan nama irraa dhaladhe lakki ni qaba kophaa miti jedheeti ummata kana fidate kunoo intalti tiyya qofaa miti teessanii hoodhaa kennaafi jedha. Akkasii isinillee galatoomaa innillee gosa fidatanii dhufuun keessan galatoomaa wanni ati jettellee dhugaadha. Intalti nu qofa teessan nuun jechuun keellee dhugaadha gosa irraa dhalatte malee abbaa qofa irraa dhalanne abbaan hin dhalche malee intalti tamuu ta gosaati buqqeen ta gosaati jettee nu waamuu keetii fi atillee galatoomi maqaa gosaatiin galatoomi ulfaadhu siin jedhaati warroonni dhuftanii as teettanii mucaa faana dhuftan sun illee galatoomaa hundi keessanuu isiniin jennee intala teenna eega barbaaddani intalti maarree ta gosaati isiniin mucaa kanaan waliin dhuftanillee nu biratti saalfachoo hin qabdani. Dhugaadha abbaa qofaa miti gosatu namaa kennaati erga inillee isin dhageeffate mucaa kana kabajjitanii mucaan kenna fuudha ga'ee jira jettanii isinillee nutti dhuftanii sanyii ebalutti gurguranna mucaan kenna nuu fuudhu qaba sanyii ebaluu tanaa jettanii eega nu dhuftan nurraa hin dhabdanii isinii kennineeti heeraaf seera guutaatii nurraa fuudhaa isiniin jedhu. Hayyeegaa isinilleen galatoomaadha akkanuma nuun jechuu keessan kanaafuu gartee. Lafa nun keenye isinilleeni rabbiin lafa isinin kaayini akkuma ol nu fuutan kanatti rabbiin ol isinaa fuudhu galatoomaa isinin jechuu barbaanna durarratti mee nuti gaafa goorraa isinit dhufne eega gartee fuulaan qana nuu kannetan intala nuu kannumaaf dimtanii mee intalatee isan nuu kannuudhaaf mee gaa keessattuu ammaan tana anii fi isinilleen kana dura taa'aa jiru kunis mangudduma akka waliiti. Abbaan intalaatii fi gurbaan haajaatillee waliin nu dhiiseetii nu dhageeffachuu jiranii mee intalatee isin tana gaamee gurbaa keenya kanallaallee kennuudhaaf mee silaa gabbarrii wanni isin silaa nurraa eeydan maali? Maarree nuun jedhanii abbaa jamaan maarree nuun jedhanii maal jenna wanni jennu akkuma dhugaan jettu jennan wanni isaan nu gaafatanillee akkuma dhugaa gaafatan malee akka dharaa hin gaafanne akkamitti goona abbaa mucattii haa gaafannu moo ofumaa jenna maarree abbaa mucattii hin gaafannu abbaa mucattii hin gaafannu abbaa mucattii duraayyuu mucattiin tun teessanii ta gosaati jedhee nutti henne waan seeraa fi heera kenna keessa jiru eegan intala sii kennine jenne gabbaraaf gabbartiillee waan barbaachisu itti himnaa jenna maarree itti himnuure itti himne nu ergan si ergan. Maarree manguddoo nu ergatanii jiranii kunoo manguddoo nu ergatanii jiranii akkuma aadaati isinillee miinu isinillee durallee nullee miidhina waan jettanii jechaadha warii 12 maarree warii 12 meeshaa manaa guutuu ni danda'atta intalti qorii ciicoo feeti kanallee guutuu ni danda'atta warii 12 gabbara isiitii jenna kaachirraa hafe eessummani abbaatiif tahaadhaallee abbeerotallee gosa illee ni uffatti kanniin
waccuu 12 jenna. Akkasiiti kuni gabbara yoo isinii ta'e intalatee nafuu dhuuft kana gabbartanii lafa kaawwattaniiti guyyaa sargii yookaan guyyaa cidhaa itti godhattaniiti nullee geega'oo akka aadaa kennaatitti jala isinii kenneeti akka duwwaa isinii kenninu jala kennee isinii kennina kana gabbaraaf gabbartiin kana isinii jenna. Ayyee gaa waan nuun jettan kana gaa nutillee isinirraa jaalanne bareedaadha nu kannuu keessaniifillee gaa galatoomaadha gaa fuula bareedaa kanaas nu kannitanii waan dila kanaan bifa kanaan akkanatti numaa keessummachiisuu kanaaf galatoomaa dhugaa dubbachuudhaaf namni keessanii hin jiru dhugaadha. Tanaafuu gaa mee guyyaatti nu qaba. Baajamaa jedhanii guyyaatti nu qaba jaalanne jedhanii akka maarree wama aadaa namaa keessa jiru. Aadaa Oromoo keessa jiru guyyaa namaatti qabuun guyyaatti qabnaame maarree yoomitti haa jennu maarree ji'atti haa jennu ji'a hadhaatii jenna. Meegaa silaa isin afaanillee dubbachuun hin ta'ulleedha. Xiqqoo nu dheeristanii torbaan har'aa nu godhuu ni dandeessanii. Maal jetta abbaa Jamaal torbaan hadhaa jedhanii. Nu isaanumaaf jenneeti eega isaan jedhani torbaan hadhaati miti hadhallee haa ta'u ni jennaani torbaan hadhaati hayyee jennaani. Maarree torbaan hadhaa isinirraa fudhannee jira torbaan hadhaa koottaa isiniin jenna. Akkuma ilaaltanii gartan gaa daawwattoota keenya asiin geenye jirraa gaa viidiyoo itti aantu isinillee torbaan har'aa koottaa. Torbaan har'aa qofaa miti waan dubbanne kanneen keessa balleessinee waan jirru guutuu garmaan dhiifama gaafanna. Nuti jidduudhaan ammaasis wanni waan kana dalayneef jechuun yaani hasoosama gabaabaadha malee gama fuulduraatti akka yoo fakkeenyaaf bifa isin jaalattaniin odoo bifa kana gartee amma nuti akka hasoosamaatti isinii finne malee waan takka bifa koomedii isinii finne malee yoo gartee bifa tasgabbiitiin akkaan gartee abdillee aadaa naannoo isaanii khaseeraa gaafa dhufeetanillee abdilleen aadaa naannoo isaanii akkaataa itti gartee namni imuujuu dhugaasii fi maan jajjabduudha aadaan naannoo keenyaa akka amman dubbadhe kanaa miti jechaadha heeraaf seera qaba uummanni kabajaa qaba jechaadha hedduu balleessee jira waan an balleessee caccabse kanatti akkana arrabsitan osoo hin taane akkana qajeelchitaniif waan dogongore kana dogongoreeti na qajeelchaa jira. Egaa Abdilleen akkasii isiniin jee gama fuulduraatti namni gartee aadaa naannoo ofiitii fi akkasumatti aadaa naannoo walii baruun gaariidha. Walaakin viidiyoon nuti har'aan tan isinii qabannee dhufne kun hasoosama yoo isinitti tolee sagantaa bifa kanaa isinii qabannee dhufna jechuu barbaadneeti malee yoo barbaadan kanaannoo barbaadanii bifa hedduu gartee aadaa fi duudhaa naannoo garaagaraa bifa addaatiin namoota hedduu bira naaf abdiinuu dhaynee isiniif ni hojjannaa jechuu barbaadneeti. Egaa gabanumaan daawwattoota keenya hanqa asiin wajjin turuu keessaniifis galatoomaadha. Waan nuti isinii hojjenne kana warri xiqqoollee taate seeqee yoo jira gaabaajee isin galatoonfachuu barbaadna. Seeqee qofaa iyyuu miti jechaadha. Kabajamtoota afurtoota keenya wanti kun akka nu taphataa jirru yookaan taphaaf dubbataarru inni ni yaadatte inni isinii gala jedhee abdii guddaa qaba. Taphni keenya ammoo sirna akka of keessaa qabu dhibbaan dhibbatti warri beekuun beekan jechaadha. Sirna kana keessatti nu sirrii irra jirra duwwaa osoo hin taane nu dhibbaan dhibbatti akka waa balleessinee irruu hin beeka. Anis innis jechaadha. Waan nu balleessine kana isin nama 3-4 walitti hoo jiraattan bakka kanatti bar ebalu waa balleesse bakka kana ebalu waa balleesse aadaan bakka sanii akkana turte aadaan bakka kana akkana turteettanii akka isin yeroo biraatiif aadaa keessan jabeessitanii qabdaniif waan kana isiniif sagantaa kana isiniif finne malee dhibbaan dhibbatti aadaaf miilaan irra deemuudhaaf akka taane beekuu qabdan jechaadha. Bakka nu dogongorre isin akka dogongorreef dogongora keenyarraa isaan maal akka taaniif jechaadha. Akka barnoota fudhataniif jechaadha. Nu taataniif jechaadha kabajamtoota. Waan beeknillee fakkeenyaaf keessatti nu ibsitanii jechuu barbaadda. Waan isaan hin beekne kan nu beeknu jira jechaadha. Kanallee keessatti wal qoruudhaaf sagantaa bareedaa dhumaan sagantaa kun nattulee jira. Yoo uummata arganne bifa bal'aatiin bifa addaatiin sagantaa addaa isinii goona jechaadha. Yoo isin jaalattan kabajamtoota afurtoota keenya. Tanaafuu gaatilleen gizeen intala dhufee sagadan akka nu hin kennu. Akkana si kennettee hin yaadin. Sagantaa isinii dheeressuun barbaannu hundaafuu warra torbee rabbiin haa geessu torbee sagantaa biraatti walitti dachana nagaan nu tura. Obboleessa kiyya rakkattee ho'i mallaqa na kadhataan jirtu. Jilba guutiin akka ottu jilban guunne. Nama jilban beeknetti ammoo waan mucayyooti jekkeen. Nurrallee isinumaa jira isinirrallee rabbumaa jira isin biraa agartee akkasitti akka intala teessan. Intala nabzee qabdu. Buqqeen irraa fudhachuuf na arrabsaarta jecha waan beeku jettee mana keenya dhufte moo haa si tumnuuf ganda ibaluuti salphadhe jechuun moo akkami kophaa dhufte. Nama tumuullee ni jirti.